Saidoo ani garaatti baadhaa ulfaa kanaaf nagatteen deemini jedhee isa gaafadhaa deebiin isaa maal akka ta'umoo mee waliin ilaalla kaameraa okseen jira deebiin isaa maal akka ta'u waliin ilaalla jechuudha yookaan immoo da'uun barbaada jedhee irratti giggim jedha jechuudha akka inni Yemenitti deebinedha hoo Yemenitti deebi'ee immoo waqaadhi kan deebi'uu natti fakkaatu maaliif asittiyuu hootu mana keenyatti galauna jedhuun baay'ee na didaa jira so amma gara Yemenitti deemee immoo achi deebi'uu baachuullee danda'a jechuudha kanaaf ijoollee godhamnee deemtaa ani ulfaa garaatti baadheera jedhee ittima mee maal akkanaan jiru kaameraa okseera hodhuuf isa gaafannaa jechuudha qaldii jara kana dhiisaati mistira gurguddaatu dhagaamaa jira mistira gurguddaatu baba'aa jira mee mistira kana dhaggeeffadhaa dhugaa rabbicha mistira namaadhaan dhageenye waa'ee silkiidhaan hojjetamaa jirutu dhagaameera mee bareechaa dhaggeeffadhaa jahan irraa nama afurii maqaa isinii tuqa nama lama tuquun barbaadu konferensiin isaan godhantuni ijoo dubbiitiin isinii tuqa ijoon dubbiidhaa ammallee harka dhibba keessaa harka 95 ummata deeggarsan qabnu harka 5 qofaan nu deeggara gartee biyya alaatan keessaa sunu harka 5 maal godhuu qabnaa janii wal mari'atan jawaariin gartee wanni ati babarreessituun illee nammaan tana bu'aa hin fidduu janiiti marii godhani kanaafuu nama akkuma madru hacaaluu nyaannetti nama biraallee amma nyaannee ummata irratti mootummaa irratti ummata kaasu qabnaa jan eenyu haa nyaannu jan nama lama maqaatu kani namni lamaan isaan maqaatu kan tokko abbataa jeedha abbataa jeerra walii galuu hin dandeenye tokko ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaati ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa irra walii galan ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa duraanis % 30 nu deeggara mootummaan deeggaru % 70 mootummaa deeggara nama kana maallaqa wayyaatti gad ergine makiinaallee afirraa jijjiiru sambooda isa nyaannee ummata muslimaa kan ammaan tana mootummaa jala hiriire kanaas fuunee mootummaan kun ustaaz Raayyaa nyaatee jira amma dura Hacaaluu nyaatee waan takkallee Oromoo bakka hin bu'u jennee ummata mootummaan rakkaafnaa jan kanarra walii gala jarri afran maqaan tuqa isiniin jee tokko Iskeel Gabbisaati Saggaayee Araarsaa Milkeessaa Gammachuu Jawaar Mahammadii nama lama maqaa isaanii tuquun barbaadu nama jaha konferensii irra ture saniifuu ani dhaamsi kiyya guddaan ustaaz Raayyaadhaaf qabu maallee inni osoo dhufe boleessa kiyya fudhadhu lubbuu ta'ee feegi lubbuu ta'eetiin lubbuu rabbiin si uume lubbuu rabbi si kanneen ilmaan kee ati yoo dhiiftee qumaara siyaasaa akka namni siin hin daldalle ifeegi maallee inni osoo dhufe fudhadhu yeroo baatuuf yeroo galtullee ifeegi tanaan siin jechuu barbaada lamada wanni niin jechuu barbaadu jarri kun umrii isaanii guutuu reefa ilmaan Oromoo reefa daldalan malee aangoo osoo biyya san boru ganama itti kannanillee bulchuullee hin barbaadan bulchuullee hin fedhan osoo kannamtee biitti sun fakkeenyaaf boru ganama jarri kun dandeettii biyya bulchuullee hin qaban ammallee biyya sanillee bulchuun barbaadan. Maayinni qoy maaltu haasa'amaa jira maaltu ta'aa jira oorota nutti maa oorotaa maaltu ta'aa jira ammas Raayyaa ajjeesisuu fi jarri kun hello du'a mitiyaati inna maaluma abbaa kee silkii nurraan kaaftu maaliif birmattee dhuftee biyya kana keessaa nun baastu jireenya gaarii kadhannee erga nuuf hin dhageenye du'u mallee kadhannee milkaa'uu hin dandeenye fafa arguu mannaa du'uu wayyaa jenni garaan obsee dadhabee qayyii nutti kenni maaliif rakkoof gidiraa saggoo keenyatti baannaa maaliif araamuu wajjin hiixannee midhaan nyaanna dhiigni obbolaa keenyaa dhiiga saree laalamee lubbuun daa'ima xixiqqoo guyyaa guyyaan dhaanamee biyya daa'imni gudeenamtee fannifamtu guyyaa adii jireenyi Itoophiyaa keessaa maal yoo nutti ta'e buyyoo isa kanaa gadi ከባከባት አቅም የላትም ብለህ ነዋ ማናዘዘው ወልዱ አቅሟ ፈጣሪዋ እንደሆነ አላወክም ታያለ ጠብቅ እግዚአብሔር ይፈርድላታል ታያለ ጠብቅ በቅርብ ቀን ጠብቅ
ሴት ናት ሴት ናት ሴት ናት ሴት ናት እናትህም ሴት ናት። Rabbi garuu jara kana maaf calluma jedhee dhugaa rabbicha itti maan nu laaluudhumaa jedheeti moo akkamitti calluma jedha ijoollee gisee akkasitti ijoolleen biyyi ijoolleen waan beekne gisee akkasitti fannifamtu gisee akkasitti wanta kana koo seerri hin danda'u dhugaa rabbicha. Dura nan gaddaam akka nama tokkotti dura gaddiyaa dhoko daa'imittii mucittii kanaaf daa'imittii kanarratti siyaasa kee dalagachuu keetiin dura gaddimee bakka mucittiin kun na jalaa miidhamte obboleettii kooti dhiiga kootee dhiitii dura gaddimee taayiti. Mucittiin akkas taatee daqiiqaa utuu hin guutiin intinaan sagaleen taane intinaan kanaaf akkas ta'e intinaatu akkas godhe intinaatu akkas jedhe. Hammeenya gara laafummaan qabdu namummaan qabdu dhugaan qabdu beekumsan qabdu oromummaallee hin qabdu. Ati bineensa irraa adda miti. Bakka namichi mucittii sana gudeedetti ati otoo turte ati siin gudeedda mucittii kana. Maaliif sammuu hin qabdu ati? Du'a daa'ima tokkootiin siyaasa keetti nagadachuu barbaadda. Malee dhugaaf quuqama sirrii hin qabdu. Dhugaaf quuqama sirrii hin qabdu. Guyyaa tokko deemtee maqaa isheetiin nama arrabsitee boru ishee irraanfatta. Quuqama sirrii miti. Durasti gaddi mana keetti gaddiiti booyime mucittii kanaaf. Dhuguma of ilaalimee gaddiiti keessi kee agaddume mucittii kanaaf. Ofii otoon gaddiin mucittii sanaaf du'a isheetiin gara jabina irratti raawwateef otoon gaddiin siyaasatti hojjetta. Deemtii nama jibbitu. Araachiin kan inni akkas gubatee aaraa jiruu fi kaleessa viidiyoo wayii gadhiiseen ture miti. Viidiyoo sana irratti namni lama akkaawuntii isaa cufsiisna jedhaa turani. Nama lama qofa osoo hin ta'in nama baay'eetu jedhaa ture iyyuu. Akkaawuntii isaa cufsiisna jedhaa turani. Maaliif jennaan raachiin waan kana naasofne jedhamee ture. Garuu daqiiqaa xinnoo isiitiin booda haasee ture inni. Tokkoon akka mucaan siitti gudeedamte namni arge eenyunni inni mana fincaaniitii ba'e eenyunni irra keenya lama. Eenyunni mana fincaanii galee ba'e mucaan yeroo kamiin gudeedamte waan isin dhibu gudeedanii ka'aniiti mucaa. Gudeedanii ka'anii morma siitti finyoo ka'anii morma jalaatti rabbi finyoo akaa'u. Mucaa kooti kan gudeedamte dhugaan sinitti maan ilmoo durbaa'an kanaan dura kadhataa ture sana rabbi naa kennin. Kanaan dura dhiira malee yaa rabbi ilmoo durbaan qabu rabbiin kadhataa ture. Dhugaan sinitti maan rabbumti biyya Itoophiyaatti ilmoo durbaa naa kennin jedhee kakadhe. Mucaa hoggaa 8 utuu mucaa koo taatee hoo. Mucaan kun utuu mucaa koo taate gudeedamtee kaatee sanuu immoo gudeedeetu darbatee deemee gaariidha. Gudeedee ka'ee morma siitti finyoo kaa'ee deemuu jechuun du'a cimaadha. Dhugaan sinitti hima jechuudha. Hunduma keenyaaf du'a. Eeban gudeedamtee lubbuun jirtu ummanni sii gadi ba'ee sagalee ta'ee fi dhageettii argatte. Mucaan keenya immoo keenya eenyutu nu haasa'a namni reenu koo calluma jechuu filateera. Dhugaa rabbii orotaa calluma jechuu filateera namni kanarratti iyyuu bareechee haasa'u hin jiru. Bakka haasa'ame amma torbee tokko sanaan booda irraanfatameera bakka wanti kun. Ammas garuu irraanfattaa booddees ammas itti deebi'a kun waan kanarratti dhaabbatu miti. Kaleessatu kan namarratti jibbinu har'a nu keessa galee miti. Borimmoo manuma keenya keessa garuudhaaf ta'a. biyya keenya ni dubbata. Ijoollee warra sagalee ta'eef jarri kun. Maatiyyoo dhufa rakkoo maalii qaba kan heevan koo maatiin tiktookii irra dhufanii mana tokkotti beellamnee maatiin dhufanii wal geenyee yoo irraa dubbatame rakkoo wayii qaba. Waa tokko rakkoo tokko hin qabu. Uummanni haa dhaga'u. Afaan haadhaarraa afaan abbaarraa uummanni haa dhaga'u. Sigalee isaaniif atasirra teenyee iyyinu iyyuu caalaa jarri kun argamanii maatiin argame taanaan mana keetti sa'aatii akkasii akka waan kanatu jira jettee utuun darbine laa utuu amma wanti kun qabbanaa'e jennaan haadhaas abbaas namni mukaan tokko hin jiru sigalee utuu wanti kun hin qabbanaa'in
Sigalee utuu wanti kun hin qabbanaa'in dafaati haadha sabbaa saasofsiisaati. Miidiyaa kanarratti fidaa yoo marree dhugaa mucaa ba'uu baate afaaniini maatiin haa dubbatatan uummata kanarratti. Dhugaa jirtu. Mubeen qabameera natti fakkaata. Niitoorkii isaadha. Kanadha furmaan isinii galee. Furmaata yoo dhabnes mubeen faa fidanii haadha sabbaa isaa fidanii haadhaaf abbaarra waa tokko afaanirra waa dhageenya. Erga dhageenye booddee yoo callisnes hin callisna. Sila callisuu malee furmaata hin qabdanii. Oromoon du'uu malee gumaa baafachuun beektu. Oromoon guyyaa tokko hin duuti malee gumaa baafattee yookaan ajjeesuun beektu. Sigalee. Hin bo'aa torbee tokko lama bo'aa isa booddee hin jiru Oromoo. Sigalee. Kanaafiyyuu wanti kun dhugaa rabbii isinitti himu. Dhugaa rabbii dhugaa waaqa lafa jiraataa isinitti himu. Tokko tokkoo kee mana kee gala. Tokko tokkoo kee mana kee gala. Yoo har'a uummata kee fi amma dhugaan mucaa kanaa dhugaan nama du'e kamiiyyuu miidiyaa kanarraa erga dhufe dhugaan nama sanaa gam baanetti callista taanaan booroo obboleessa koo ajjeesi booroo haadha koo abbaa koo ajjeesii karaa banaa jirta sigalee. Karaa banaa jirta wanti biraan jiru. Beekamaadhaan kun bor mana keenya keessa galuun saanaaf dhugaa rabbii amma nagartaa qoy bakka yeroo nurra gee qofa nu waa beekna rakkinni keenya maal ne beektu yeroo nurra gee qofa waan sana barra sana kan nu miidhaa jiru. Ijoollee Oromoo ani waa shakkeera shakkitanii Ustaaz Booniyyee fuudhuu miti. Fuudhee sossobatee Itoophiyaa galee akka lukkuutti arradee dhalee irra tarkaanfatee darbuuf rabbiin haa fudhanna amana. Dhiira durtuu dubartiin qaama saala ishee waraabdee dhiira biraatitti ergiteet noormaallo jedhee zim jedha. Maasinitti fakkaatatin dhiirri bee garaatti waa qabatee hojjaa hojjeta malee lafa akka nadheeni. Isinii galee miti viidiyoo waraabdee dhiiratti erguun dhiisiti. Dhirsa kee ta'eetii miti gizee jaalallee jirtu miti viidiyoo gaafa ati silkiin biraa isa biratti iyye eenyu jedha. Jaalallee odoo jirtu bara. Odoo ittiin heeruminii miti itti heerumtee dhiisiti. Kanaafuu intalatti godoltitti godoloo farra balaa yaa cirmarsa adabadhu taa'ee biyya jirtu san hin galini. Daa'ima waggaa 8 uummata gudeedee ajjeesitu si shaarmuxitti zinaan daddu dhiisa. Namichi kun rabbi foon kee zalazzala. Sitti meen jira. Viidiyoo kana isheerratti godha. Godoltittii balaa angudee. Sanyii angudee. Nangubiin hin galin namicha kanatti. Namni jedhanii jiraadha hoo jette. Hissaba namichi qalee biraa deema warri galchaa jirtanillee na amana yoo intali tun torbee guuttee isa jira. Arradee biraa deema ilmoo dhiiraa keessa isaan beektan isin. Niitiin xiyyeedhaan hudduu agarsiistan dhiita. Hootti fakkaatu. Hudduun dhiira biraatti agarsiistan keessattuu hudduu miti bilbila biraa namni biraa sittaa bilbilu isa bira taa'eeti akka ta'u hin argita. Jaaladhee jedha. Kana baraa gadi bada caafcaafittiif nyaata. Ani inni jedhu oorotaa. Namni kun ammuma beekumsa isaa qofa haasa'a miti. Waan isa hin galchine keessa moshimaaf galas. Amma beekumsa isaa haasa'us isan hin dhibu. Waan isan dhibne keessaa namni akkamitti gala. Jireenyuma namaatiif cinqama namni keenya bakka jireenya ofiitii dhiisee bismillah. Hello. 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 Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa keessanii jirtu. Nagaa alhamdulillah. Nagaa galata waaqaa. Baga nagaa taatanii haadha simbootii? Rabbi jajjabina isiniif haa kennu. Abshira isiniifis firoottan hundaafuu uummata Oromoo hundaaf jajjabina haa kennu. Dhimma simboorraa isin gaafachuu barbaadeetanii waan xiqqoo. Maqaan keessan eenyu jedhama? Loomiidha. Loomii. Adde Loomii dhalattuu naannoo kamiiti isin? Dhalattuu naannoo kamiiti isin? Meettaa Walqixxee. Meettaa Walqixxee naannoo Shawaatii? Shawaa Lixaa. Shawaa Lixaa Meettaa Walqixxee. Ayyee mee xiqqoosii dhimma simboorraa nutti himuu dandeessu simboonii yoomi wanni kun kan irratti raawwate sa'aatii meeqatti akkamitti mee waan irraa beektan nu himame?
naannoon siyaatii sagaliiti. Ayyee. Atuu jechaadha. Gaafa 21 Ayyee. gaafa sana naannoo siyaatii sagalii san keessatti akkuma ilmoo haati ilmoo ishee ergattuun kaadhi dhagiitoo suuqii dhagiitii buna nuu bitii kottuu jedhe. Mana keessaa buna nuu bitii kottuu ergitanii? Suuqiin ergee. Tole. Isa suuqii sana gattee buna sana nuu bittee dhuftee buna irratti naqadhee taa'ee buna ashaa ture. Buna sana toora ashawuutiin kottu dhaqiitii kaardii nuu bitu kottuu abbaa keetiif dawwallaa hin jedhe. Achumarraan qoshi dura dhaqee shintibeetii dhaqee dhufuu maamunaan jette. Dhaqishiin jedhee. Tole. Anaaf amma ka shintibeetii sana dhaqee achirraan deemteesse. Buna sana miicee akaa'ee tumee mucayyoon ijoollee kaardii dhabde moo maal taatee sadattee dheedananii mana walakkaa daandirraa xiqqoo ishii gara hoteelatu jira fuuldura keenya sanii. Manyitaan keenya duubarraa diraamaa laaluu datte moo maal ijoollee mucayyoon na'ee sadattee doggaan akkana gadi ba'u bakka teekinooloojiin itti hin jirtu. Eessatti ijoollee mucayyoon suuqirraa dhabde moo kaardii dheetana naannaameetuma gara mana keessatti ol deebi'an. Hogganaan gara manaa keessatti ol deebi'u amma dheetanan gad deebi'ee karambullaa wayiitutu manyitaa keenya fuuldura mana puulii isatu mana keessa jira. Duuba sanarra jira mucayyoon mana puulii taphachiistu immoo achi taphachiisaa jettee puulii taphachaa jiru. Mucayyoo waamitanan simboon koo achi keessa jirti hin jedhe. Lakka hin jirtu ishiin as keessa hin argine lakka hin jirtu naan jette. Achumarraanan simboo jedhee raawwadhee san intaatoo shintibeetiin dhaqaa naan jette yommuu kaardii nu bittannaa shintibeetiin dhaqaa nuun jette mucayyoon sadatteennaf haraati nuti nama abbaa jira shintibeetii keessaatti namni akkanumatti shintibeetii keessaa gadi ba'e mana fincaanii keessaa. Achumarraanan ahaa jedhee tanan gara mana keessatti ol deebi'ee san amma garaa dhumti waa'ee dideena dhaabbatee gadi ba'e. Ammoo ganaan gadi ba'u mucaa wayii mana fincaanii dhaquudhaaf kaataa yaa caalaa simboo bakkeetti argitee shintibeetii dhaqee tananii kaatee siibdee dhufanaan jettee bakka isheen natti nabe argitee dakattii jennaan hin argine lakki qoloon gaddeebee tanan hoggaan gaddeebuuf si ilaalaadhee mucaa shintibeetii lixe. Ayyee. Mucaan hoggaa shintibeetii lixe daanni oggumaan gadi taa'u asii achi argee deemni mucaan simboo innaan na diddeedee mucaa shintibeetii keessaa gadi beetuma mudhii qabatee dhaabbate. Maal caalaa achi jirti moo maali babbareechiftii nan erga deemtee akkamitti achi jirti moo maali gurbaayee hoggaanaan jedheeni kaadhu fooyin irra jira. Fooyit irra jira. Ayyee. Achumarraan ani bakka ani yeroo sana bira ga'ee mucayyoo xiyyaa achirraa buufachuu hin dandeenye naasurraa nanan keenan iyyee. Fannifamtee jirti jechuudha? Ayyee. Waan fannifamuu akkumatti bakka namuma hirkatee too'ii dhaabbatutti namatti fakkaatti. Ani bakka achuu naasurraa nan qabame yeroo sana hoggaanan iyyuu warri puulii taphachaa rasuu muluu isaanii gadi yaa'anii maal taates naan hin jennu. Mucayyoo xiyyaa achirraa waan tokko gargaaruuf hin dhan. Ani yeetanaan garan itti kaadhin beeku nan beeknatti fakkaata yeroo sana isaanis mucayyoo xiyyaa gargaaruu nan anuma duukarra yaa'anii too'ii deemanii ba'anii. Erga sanii qaamni biraa dhufee mucayyoo xiyyaa achitti naa gargaare. Mucaan waanuma daqiiqaa muraasa keessa lubbuun sii darbee jechuudha. Mana fincaanii keessaa namni ba'e sun to'annoo jala ooleeraa ra'e. Hin beekne namaa fi lakkan hin beeku oolchan ta'e waan isaan godhan. Amma baay'ee nama gaddisiisa haalli mucaa keenyarra ga'e kuni baay'ee nama gaddisiisa. Amma namoonni to'atamaniidhuma jiru moo ba'aniiru?
Lakki to'atamaniituma jiru. Dubartoota miti kan qabaman dhiirri wanni qabame ni jira. Quban qabu dubartootuma san malee. Hayyee mee uummata Oromootti maal dhaammattu? Ani wani nani dhaammadhu mootummaan ogummaa isaatii fi beekumsaa fi aangoo isaaniitiin na gargaaranii dhiiga mucayyoo xiyyaa naa barbaaduudhaa fi qaama kana mucayyoo xiyya tanarratti wallaallee ola deemtuu tanarratti ginjima tanarratti kana magaalaa geggeesse kana amma dandeettii isaanii biyya keessas kan jiran alas kan jiran namni hundinuu gumaa mucayyoo xiyyaa akkanaa barbaadanii ankanaan alaa wanni jedhus wanni dhaabus maaltu jira kunii sammuun keenya biizii nu ta'e waan tokko iyyuu dubbachuu hin danda'anii beekatooyi waan nama isaan gargaaree akkana gargaaran kanuma dhaama wanna biraa uuman qabuun. Galatooma ulfaadhaa jajjabina isiniif kennu isiniifis maatii hundaaf jajjabina isiniif kennu simboonii hangafa turte immoo simboo malee ijoollee daa'ima kan biraa qabdu. Lakki shanaffaadha. Simboo shanaffaadha jechuudha. Umuriin si waggaa 8 jedha gariini umuriin si meeqa? Waggaa 2006 dhalatte. Hayyee 2007. Egaa jajjabina isiniif kennu maatii hundaafuu isiniif jajjabina kennu deddeebinee isin hordofnaa waan jiru galatooma ulfaadhaa jajjabaadhaa isinii waliin jirra ummanni Oromoo guutuunis ummanni miidiyaarra jiru sagalee isinii ta'u jira ammas sagalee isinii taanaa galatooma ulfaadhaa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo akkuma isin dhagahaa turtanii kuni haadha Simbootii hundi keenya iyyuu bakka jirru haadha Simbootiif sagalee ta'uu maatii fi firoottansiitii jajjabina hawwina hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana do it share copy link repost gochuudhaan akka mucaa kanaaf ilmoo keenya kanaaf Simboodhaaf sagalee taanu isiniin jedha hunduma keessan rabbiif jecha isin jaalladha yeroo gaarii naa qabaadha galatooma. Seenaa guutuu isaa dhageessaniitu jedhena namana haala isiin itti duutee fi haala isiin daqiiqaa bicuu keessa akkasiin duute baay'ee nama dhiba kuni akkamitti yaada kana yaadanii jirri shintibeetii keessa deemanii kaa'uu danda'anii shintibeetiin sun mooraa keessa jira moo akkamii wanti kun waan baay'ee keessa nama bareechee keessa beekutu akkas gochuu danda'a. So waan kana bareechamee jechuudha. Bira ga'uun barbaachisaadha dhugaa rabbi. Wanti kun hamma inni murtii ga'aa argatutti biraan afnuunus sagalee taanaa fi hamma dhumaatti sagalee taana. Amma waa lama rakkataa jirra. Waa lama rakkataa jirra. Aangoo gadhiisii deemii yoo kasiin jennu taate bor bakka san eenyu akka qabatu hin beeknu. An akka dhuunfaa keessatti hin beeku. Bakka sana isattu malaa nama akkanattu malaanii namni nuti jennu hin jiru. Ammatti mucaan gabaaballeen kun ka xaaliyaan jiru sani kullin inni iyyuu biyya sanatti iyyuu galuudhaaf bakka akkunummaan jiru akka takka abiyyi aangoo gadhiisii deemii siin jechuu hin danda'u. Akka gama kootitti jechuudha. Akkasumallee akka aangoo gadhiistee deemtullee hin barbaadu. Jalala sariiree sitti jechuudha. Uummanni kun si jaalata. Uummanni kun kaleessa si jaalachuu ture. Har'a si jaalataa sun taane gaafati gara aangoo dhuftu abiyyi miti nabiyyitti nuu bu'ee jedhanii hawaasi Oromoo humnaa oli gammadee si jaalachaa ture. Har'a garuu jaalalli uummanni akkasii qabu sun gara jibbannaa deebi'ee jira. Guutumaan kasin deeggarrellee amiin ka si jaaladha siin jedhullee lubbuu isaatiif siin jechaa jira malee ammatti namni si jaalatu hin jiru. Kan ammoo guusit immoo ati waan keenya taatiif sitti maa jira. Akka waan ati Oromoo taatiif waan Oromoo biyya bulchaa jiru jedhaniifan akkasi si gursaa jira akka gursatti. Sagantaan har'aaf qabannee kanuma fakkaataa sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti sin jaallatamtoota.